Nagaan Waaqayyoo bakkaadhaaf iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Hordoftoonni TV Ifa Fayyinaa marti keessan baga nagaa taatanii akkam jirtu nagaa keessanii. Waaqayyo isa karaa hundumaa nu gargaaree guddisnee galateeffanna. Baga booqa biraa kan bara 2014 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti isiniin ga'e. Egaa barri darbaa kan hin dabarre Waaqayyoodha. Gammachuun biyya lafaa kun hundinuu darbaa, jireenyi qabeenyi fulfinni birriin wanti hundinuu darbaa. Barooti yoo darban kan hin dabarre Waaqayyo isa tokkoof isa guddaa qabna. Sagaleen Waaqayyo akkuma jedhu bara bitaa jiraadhaa akkuma jedhu yookaan nuun baratu nu bita miti, qabeenya qabaachuun nu bita miti, birrii qabaachuutu nu bita miti. Kan nu bitu nuuni Waaqayyoon qabaachuu keenya, Waaqayyoon qabaannee jennaan immoo nuyi baroota binnee jiraannee keessa dabarra jechuudha. Kanaaf hundumti keessan 2013 isiniif yeroo rakkinaa yeroo gaddaa ta'uu danda'a, yeroo gammachuus ta'uu danda'a. Kiristaanotaaf garuu yeroo hundumaa yeroo gammachuuti, yeroo boqonnaati. Sagaleen Waaqayyoo akkuma jedhu gooftaatti gammadaa, ammas irra deebi'een jedhaa gooftaatti gammadaa akkuma jedhamee barreeffamee jiru yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Bara tokko gammadaati, bara tokko dal'ana yookaan bara tokko abdii qabaadhaa, bara tokko immoo abdii kutadhaa kan jedhu caafamee waan hin jirreefi nuun yeroo hundumaa bara hundumaa sa'aatii hundumaa gooftaatti gammachuu guddaa qabna, abdii guddaa qabna. Kanaaf egaa Waaqayyo bara 2014 bara gammachuu, bara eebbaa, bara ulfinaa isiniif haa godhu. Akka inni kana godhuuf kadhata kootiif hawwii kooti Waaqayyo waan haaraa godha. Sagaleen Waaqayyoo keessa koo kan dhufe akkas jedha. Faarfannaa 126 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisaa akkas jedha. Yeroo Waaqayyo warra Xiyoonitti galan deebisee fide, nuyi akka warra abjuu abjootee taane, yommus nuyi kolfa duwwaa taane, arrabni keenya sagalee gammachuu guddisee dhageessise. Saba lafarraa keessatti immoo Waaqayyo waan guddaa isaaniif hojjetee argisiise jedhamee hin dubbatama. Waaqayyo waan guddaa nuuf hojjetee argisiise. Nuyi warra gammachuu hin taane. Akkuma biyya gara mirgaatii manii bishaan isaa gogee deebiftee guuttuu, yaa Waaqayyo iddootti nu deebisi. Warra imimmaan dhangalaasaa sanyii facaasan sagalee gammachuu dhageessisaa hin haammatu. Inni sanyii facaafamu baatee bo'aa adeemu, bissiisaa baadhatee sagalee gammachuu dhageessisee inni deebi'ee in gala jedha. Maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u. Iddoo kanatti waa'ee deebi'uu bojuuti kan inni dubbatu. Yookaan immoo boo'ichi namootaa, gaddi namootaa, dhiphinni namootaa gara gammachuuf gara ulfinaatti diddiiramuusaa yookaan immoo gara ulfinaatti diddiiramuusaati kan inni dubbatu. Iddoo kanatti weedduu ittiin ol baanedha iddoon kun. Yeroo weedduuti, yeroo gammachuuti, yeroo ulfinaati. Kanaaf yeroo warri Xiyoonitti galanii jedha. Warri Xiyoonitti galan yeroo isaan biyyatti faffaca'anii, biyya faca'anii gara biyya isaaniitti galan, yerootti wanti booji'ame isaaniif galu, yerootti ulfinni isaaniif deebi'u, qooda salphinaa yeroo gammachuu, qooda salphinaa yeroo ulfinaa yeroo ta'u, qooda dhiphinaa yeroo ulfinaa yeroo ta'u, qooda abdii kutannaa abdii qabaachuu yeroo ta'u, nuun akka warra abjuu abjootee hin taane jedha. Abjuu jechuun namni abjuu abjootu itti yaada akkas ta'an dhaqee kana abjoochuun dhaqa jedhee abjuu abjoochuu dhaqee gara hirribaa yookaan gara siree isaan naqu. Abjuun akka tasaa dhufa namarra. Abjuun dingata ta'a. Abjuun akka tasaa irriba keessa namatti dhufa. Gaafa dammaqan waan aaraa arguu dinqifatu. Waan aaraan arge jedhanii dinqifatu. Abjuun mul'ata. Abjuun ergaadha. Abjuun sagaleedha. Abjuun karaa ittiin ba'aniidha. Kanaaf yeroo kana taane nuun yeroo warri wanti kun dingata waan nurra ba'eef nuun takkaa yaanneen beennu. Wanta takkaa yaanneen beennetu nurratti ta'e. Wanta takkaa yaanneen beennetu jireenya keenya irratti dhangala'e. Kanaaf nuun akka nama abjuu abjootee taane yaanneen beennu. Harka keenyatu afaan irra ka'ame. Ergaan isinii qaba saba kana. Wanni isin takkaa yaaddanii herregdanii sammuu keessan keessaa hin qabne jireenya keessan irratti akka ta'u kadhata kootiif ergaa kooti. Waaqayyo mana keessaniif hojii keessaniif wanta takkaa ati yaaddeen beennetu akka tasaa irratti ta'a. Akka tasaa mana kee irratti ta'a.
akka tasaa daldala kee irratti ta'a, akka tasaa biyya kana irratti ta'a, akka tasaa saba kana irratti ta'a, akka tasaa wanta takkaa ta'ee hin beeknetu akka uursaa galaanaa uursee sirratti dhangala'a. Maqaa Yesuusiin isiniif haa ta'u. Kanaaf gaafa kun ta'u nuyi warra kolfaa taane, sagalee kolfaatu afaan keenya keessaa dhaga'ame, sagalee gammachuutu afaan keenya keessaa dhaga'ame. Afaan Ingiliffaansaa sagalee weedduu jedha. Sagalee weedduutu dhaga'ame afaan keenya keessaa kan ba'u. Asirratti sagalee kolfaa jedha Oromiffisaa. Ingiliffisaa garuu sagalee weedduutu afaan keenya keessaa dhaga'ame jedha. Sagalee weedduutu dhaga'ame jechuun sagalee faarfannaatu dhaga'ame jedha. Faarfannaan kan faarfatamu, weedduun kan weeddifamu moo'icha. Yeroo moo'ichaa weeddifama. Yeroo abdii qabaachuu weeddifama. Yeroo gadda keessa ta'amee weedduun weeddifamu. Gadda keessa ta'ameen kolfamu. Maqaa Yesuusiin tokko keessan irratti gammachuuniif ulfinni haa ta'u. Mana keessan irratti, iddoo jiraattanitti, lafa jiraattan hundumaa irratti sagaleen weedduu haa dhaga'amu. Maqaa Yesuusiin isiniif ta'eera kun. Waaqayyo waan guddaa isaa nuuf hojjete jedha iddoo kanatti faarfannaan kun. Waan guddaa isaa nuuf hojjete. Nuyis warra gammachuu hin taane jedha. Maqaa Yesuusiin warra gammachuu ta'a. Isiniin jedheera. Barri nuun nu biteen jiraatu. Anamma ergaa barootaan isinii qaba. Kan bara 2014 duwwaa miti kan fuula keessan duraan ergaa isinii qaba. Barri tokko bara tokkotti dabarsa. Waggaan tokko waggaa tokkotti dabarsa. Wanti hin darbine hin jiru. Barri hin darba, namni hin darba, ogeessi hin darba, mootiin hin darba, qabeenyi hin darba, birriin hin darba. Sagaleen Waaqayyoo garuu bara baraan dhaabbatee jiraata. Warri Waaqayyootti amanatan bara baraan dhaabbatanii jiraatu. Kanaaf nuun gammachuun keenya yeroo hundumaati. Yeroo gaddi jiru, yeroo lolli jiru, yeroo waraanni jiru, yeroo ari'atamuun jiru, yeroo qullaa ta'uun jiru, yeroo daaruun jiru. Gammachuudha nuuf kiristiyaanotaafi. Gammachuun keenya gammachuu daangaa hin qabneedha. Waan uffanneef gammanna miti, waan qabaanneef gammanna miti, waan Kiristoosiin qabaanneef gammanna, waan Kiristoositti amanneef gammanna, Kiristoosirra waan dhaabbanneef gammanna. Hundeen keenya, manni keenya dhagaa Kiristoosirra waan ijaajjeef gammanna nuyi. Nuyi kattaa jiraataa of keessaa qabna. Nuyi kattaan keenya Yesuus Kiristoosidha. Iddoon baqannaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf nuyi warra gammachuu hin taane jedha. Warra gammachuu taane nuyi jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifamee haa ta'u. Akkas jedha. Warri imimmaan dhangalaasaa sanyii facaasan sagalee gammachuu dhageessisaa hin haammatu jedha. Dadhabbii kana dura dadhaban imimmaan facaasaa hamma kan imimmaan facaaftu imimmaan dhangalaasaa kanatti facaaftu gammachuudhaan haammatta. Barri 2014 isa kana dura abboonni kee, maatiin kee, firri kee, sanyiin kee kan isaan takkaa ta'eef hin beekne hamma ammaa irratti kan hojjettee ijoojii kee argamuu dide kana dura boo'ichaan kan facaasaa turte maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ana jajeera. Kana booddee gammachuudhaan haammatta. Yerootti gammachuudhaan walitti qabattuudha. Yerootti ulfinaan walitti qabattuudha. Yerootti hawaasa namoota baay'ee waamtee kabajattuudha. Maqaa anin beeku seermoonii guddaa, kabaja guddaa, kabajannaa guddaatu ta'a mana kee keessatti isinitti meera. Lolli hin jiru isiniin jechaan jiru. Lolli jira. Ari'atamni jira. Siif garuu yerootti kabajannaa guddaa gootuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isiniif ta'eera. Kanaafi sagalee gammachuu dhageessisaadha kanatti eebba kana fuutu jechuudha. Maqaa Yesuusiin isiniif ta'eera. Abbaa jireenya saba kanaa irratti, mana saba kanaa irratti, dinagdee saba kanaa irratti barri 2014 bara ol ka'u, bara gammachuu, bara nagaa, bara tasgabbii taasisiifati. Maqaa Yesuusiin itti walii galeera. Barri 2014 bara gammachuu, bara eebba, bara daraaruu isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin shaaloom.